Ga'oo Qeebbee keessatti gara jabiyyiin ergamtoota murna maafiyaa PP qabeenya hawaasaa saamuun daa'ima tokkos gudeeduun himame. Gabaasa qindaa'eef Jalwabii biyya. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Ga'oo Qeebbee gandeefa guddinaa jedhamu keessatti caamsaa 9/2026 waraanni bilisiginnaa nama maqaan isaa Sheek Ahmed jedhamu jala badii tokko malee qotiyyoo 4 fi hoolota 5 saamanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Kana malees gandichuma keessaa guyyuma kana nama maqaan isaa Jiloo jedhamu jalaa qabeenyi waraana bilisummaa Oromooti jechuun loon 6 fi re'oota 4 ooffatanii deemuun ibsameera. Oduu kan birootiin ammoo aanichuma ganda malkaa guddinaa keessaa sirna dhableeyyiin loltoota bilisiginnaa kunneen daa'ima ganna 11 kan taate mana maatii isheetii gadi baasuun gudeeddaa suukanneessaa irratti raawwatanii jiraachuun barameera. Maqaan daa'ima kanaas safuu fi duudhaa hawaasichaa eeguu fi kabajuuf jecha kan hin heeramne yoo ta'u bakka abbaan kee jirutti nu geessi ittiin jechuun manaa gadi baasuun gochaa ciigaasisaa ta'e kana irratti raawwachuun miidhaa qaamaaf saaxiluun maddeen itti dabaluun dheeranii jiru. Kaayyoo fi naamusa maleeyyiin waraana bilisiginnaa teessoo siyaasaa nam-tokkee tiksuuf goleewwan Oromiyaa cufatti bobbaafaman haala armaan dura amaleeffataniin olitti ilmaan Oromoo irratti sarbamiinsa mirgoota namoomaa itti fufanii jiru. Bulchiinsa magaalaa Gimbii keessatti balaan elektirikii uumamuun qabeenya hawaasaa mancaa'uun beekame. Guutuun gabaasa kanaa akkaataa nutti isiniif dhiyaata. Godina Lixa Wallaggaa magaalaa Gimbii keessatti hanqina madda saamicha ergamtoota bilisiginnaan balaan elektirikii uumame qabeenya hawaasaa barbadeessu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessan. Magaalaa Gimbii ganda duwwaa jaha bakka addaa bishaan gafaree jedhamu keessatti caamsa 7/2026 balaa ibidda sarara ibsaa irraa ka'een mana baaburaa bunaa obbo Alii Agraa'uu barbadeessuu jiraattonni ONM dubbise ifoomsaniiru. Kana malees qabeenyi namoota biroo barbaadaa hedduu ta'uu fi qarshiin yoo tilmaamamu kitila hedduu kan baasu ta'uun balaan kunis hanqina hojjettoota humna ibsaa fi ergamtoota mootummaa bilisiginnaa naannichatti argaman waliin walqabatee akka uumame jiraattonni magaalichaa itti dabaluun ibsanii jiru. Sararri elektirikii magaalichaa yeroo adda addaatti ittifamuu osoo danda'u sababa hanqina hordoffii fi sirna eegumsa bu'uuraalee misoomaa dhabuun balaa guddaa qabeenyaa fi lubbuu namaa irraan geessaa turuu fi jiraachuun kan beekamudha. Aanaa Wancii keessatti saamichi waraana murna garboonfataa PP'n jiraattota irratti raawwatamu jabaatee itti fufe. Dabalata isaaf Jaal Heeran Gameessa. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Wancii ganda waraabuu maasii bakka addaa waraabuu jedhamu keessatti caamsaa 9/2026 gabaa guddaa oolutti kaabinoonni bilisiginnaa fi milishoonni waliin ta'uun qabeenya garaagaraa hawaasni daldalachuuf gabaa geeffate irratti maqaa qaraxa jedhuun saamicha humnaan olii raawwachaa turuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Haaluma kanaan horii gaanfaatti qarshii 500, hoolaa fi re'eetti qarshii 300, lukkuutti qarshii 50 akkasumas midhaan nyaataa fi meeshaalee daldalaa kanneen biroo jumlaatti gurguraman irrattis qarshii 500 saamaa turuu maddeen himan. Akka maddeen himanitti kaffaltiin kun nagahee seeraa kan hin qabnee fi aanicha guutummaa keessatti irra deddeebiin afaan qawween raawwatamaa jiraachuu dubbatu. Garaa isaanii guuttatanii buluuf jecha haadha hiyyeessaa boosisaa kan oolan jaleewwan bilisiginnaa kutaalee Oromiyaa cufa keessatti saamicha daangaa darbeen dinagdee ilmaan Oromoo boquu gadi cabsuun jireenya gadadoo harka namaa isaan ilaalchisuuf saaxilaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Eebantuu keessatti loltoonni bilisiginnaa haadha maatii tokko rasasan madeessuun ibsame. Bal'ina isaaf Jaalfaajii Bilisummaa. Godina Wallagga Ba'aa aanaa Eebantuu ganda Lalisaa jedhamu keessatti caamsaa 8/2026 loltoonni PP manguddoo maqaan ishee Adde Bariisee Maammoo jedhamtu badii tokko malee rasaasatti roobsuun madeessanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Adde Bariiseen manguddoo ganna 50 olii fi haadha ijoollee 7 yoo taatu sirna dhableeyyiin loltoota bilisiginnaa kunneen badii seeraa tokko malee meeshaa itti dhukaasuun rasaasni karaa dugdaa seenee qomaan ba'uun wayita ammaa kana du'aaf jireenya gidduu jiraachuu dubbatu. Gara jabeeyyiin loltoota bilisiginnaa kaayyoo fi akeeka bobba'aniif homaa tokkollee kan hin beekneef hin qabne goleewwan Oromiyaa cufatti maqaasaa kattaa jedhuun ajaja koloneel Abiyyi Ahmediin akkuma fedhan bobba'uun meeshaa maleeyyii ilmaan Oromoo irratti yakkoota garaagaraa raawwachuu itti fufanii jiru. Aanaa Qondaalaa keessatti tiksitoonni Impaayera Itoophiyaa dargaggoo tokko rasasan ajjeesuun shamarra tokko mana dararaatti darbatan. Jaaljigsaa sirnaa waan qindeeffate qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Qondaalaa ganda gumaa gaara arbaa iddoo addaa Tulluu Barcumaa keessatti caamsaa 9/2026 humnoonni faashistii PP badii tokko malee dargaggoo maqaan isaa Dastaa jedhamu hidhata waboo qabda jechuun ulaa mana maatii isaa duratti rasaasaan ajjeesanii gatanii darbuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jiraattonni gandichaa ONM akka himanitti jala deemtonni Impaayera Abbaa Irree dargaggoo oola deemaa ganna 19 abdii dhaloota egeree dhufuu kan ta'e marii afaanii bira kan hin dabarre hirmaannaa qaama siyaasaa kamuu nama hin qabne maatii isaa harka qalleessa ta'an hojjetee jiraachuu
sodaachisaa ofii isaatiifis jireenya harkaa gara afaanii jiraachaa nama jiru mana isaatii gadi waamanii gaaffii afaanii tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjeesanii akka ilmoo bineensaatti gatanii darbuu addeessaniiru. Haaluma wal fakkaatuun murni faashistii Bilxiginnaa shamarree maqaan ishee Boontuu jedhamtu achuma jiraattuu gandichaa kan taate hidhata waboo qabda jechuun erga butanii ukkaamsanii booda haga oduun kun qindaa'etti sangaa tokko fidaa mucaa keessan gad isiniif dhiisna yoo hin fiddan ta'e ni ajjeemna jechuun sagalee doorsisaa fi sodaachisa of keessaa qabu gaaffii fi dubbii nama ajaa'ibsiisuun maatii ishee gaafachaa jiraachuu isaanii fi yeroo ammaa kana waraanni dirqamaaf gandicha deeman of faana fuudhanii deemuun reebicha ulfaataa irraan ga'uun dararaa jiraachuu maddeen dabaluun himanii jiru. Murni maafiyaa Bilxiginnaa dhiigni ilmaan Oromoo kan isaanitti urgaa'u yoo ajjeesan gootummaan kan isaanitti dhaga'amu gaafa ajjeesan kan itti wal badhaasan wixinee isaan waboof qaban milkaa'uu waan dadhabeef haaloo isaanii hawaasa Oromoo irratti reebicha haga ajjeechaatti golee Oromiyaa mara keessatti raawwachuun ba'achaa jiraachuun kan beekamu. Aadaa Bargaa keessatti lukkeeleen Bilxiginnaa jiraatota saamaa jiraachuun himame. Guutuu gabaasachaaf Jaalfalmataa Lammii. Godina Lixa Shaggar Aanaa Aadaa Bargaa ganda Iluuxoo Sinyii keessatti gaafa caamsaa 2026 goolessitoonni Bilxiginnaa hawaasa nagaa hedduu irratti saamichaa fi dararaa adda addaa gaggeessaa turu jiraattonni gandichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namoota lukkeelee sirnichaan saamichi irratti raawwate keessaa kan ammaaf maqaan isaanii nu ga'e obbo Dirribaa Taayyee nama jedhamu jalaa korma tokkoo fi qarshii 12,000 saamanii kan deeman yoo ta'u namoonni maqaan isaanii ammaaf adda hin baane hedduunis jiraachuu Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa odeeffateera. Namoonni saamichi irratti raawwate kunneen irra guddeessi isaanii qonnaan bultoota qonna isaanii irratti jaboo ta'anii fi siyaasarraa walaba ta'anidha jechuun kan ibsan maddeen. Toonni Bilxiginnaa maqaa ummatichi hin qabnetti maxxansuun qabeenya isaan qaban mara jalaa saamanii jiraachuu himaniiru. Akka maddeen himanitti jaleewwan Bilxiginnaa aanichuma bakkoota garaa garaa keessatti sababoota kanneen akka leenjii waraanummaa, deeggarsa milishaa, loojistikii wabooti jedhuun kanneen biroo hedduu maqaa dha'achuun dararaa humnaa olii hawaasa nagaa irraan ga'aa jiraachuus dubbatu. Harkaan na bare dooluutu socho'a akkuma jedhamu qaamonni Bilxiginnaa martuu afaanii waan ummataaf yaadan fakkeessanii dubbatanis akkuma abbaa isaanii wayyaanee irraa kaleessa baratan kutaalee Oromiyaa mara keessatti qabeenya uumamaa Oromiyaan qabduu fi qabeenya uummata Oromoo irratti saamicha daangaa hin qabne gaggeessaa jiraachuun kan beekamudha. Aanaa Xulloo keessatti poolisiin murna Bilxiginnaa tokko obboleessa isaa Lassuu Qanniisaan ajjeesuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaalsabaafan Waaggaarii. Godina Lixa Harargee Aanaa Xulloo keessatti poolisiin murna Bilxiginnaa tokko obboleessa isaa Lassuu Qanniisaa rasaasatti roobsee ajjeesuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Araddaa hundee misoomaa bakka addaa Xirraa jedhamutti poolisiin gara jabeessi Abdallaa Ahmed jedhamu caamsaa 2026 obboleessa isaa Mahammad Ahmed irratti haala nama sororuun ajjechaa raawwachuu jiraattonni araddichaa ifoomsanii jiru. Akka jiraattonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa dubbise jedhanitti poolisiin kun sababa tokko malee obboleessa gadameessa tokko waliin boraafatanii dhalatan haala kana dura dhaga'amee hin beekneen lafa obboleessa isaa jalaa fudhachuuf halkan sa'a 6tti kan ajjeese ta'uu dubbatu. Hoggaa hawaasni itti birmatu namni tokko as dhiyaannaan irratti hin dabala jechuun kan namoota naannoo sanaa ari'ee poolisiin bu'aa yaraa argatuuf qofaan obboleessa isaa galaafate kun waraana bilisummaa Oromootu ajjeese jedheen badhaasatti fudhadha jechuun jecha nama tokkorraa hin eegamne dubbachuu isaa baramee jira. Wambadeen toora namummaa keessaa hin qabne kun hanga ammaatti to'annoo seeraa jala kan hin oolfamin jiru yoo ta'u loltoonni maafiyaa Bilxiginnaa obboleessa garaa tokko keessaa waliin dhalatan kan hin mararfanne guutuu Oromiyaa keessatti gara laafina malee daba raawwachuun wal qabate uummanni Oromoo araddaa isaarra jiraachuuf ajjechaa gara jabinaan irratti raawwatamu doorsisaa fi dararaa keessummeessuun yaaddoo amaa keessa galanii jiraachuun dhugaa ifa galaadha. Uummanni Oromoo godinaalee Arsii fi Harargee irraa bara 2004 godaansifamuun aanaa Limuu Saqqaa keessa qubsifaman manni isaanii diigamuu rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu ammas simachuu itti fufan Jaaljigsaa sirnaa dabalata qaba. Uummanni Oromoo godinaalee Arsii fi Harargee irraa bara 2004 godaansifamuun godina Jimmaa aanaa Limuu Saqqaa keessa qubsifaman rakkoo akkaan ulfaataa keessa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni naannichaa himanitti sababa murni
murna bilxiginnaan hidhamuu bishaan dhedheessaatiin wal qabate qe'ee fi qabeenya mararraa buqqifamuun qaama nuuf birmatu dhabnee daandii gubbaarra jirra jedhan. Guyyaa kaleessaa caamsaa 10 bara 2026 waraanni bilxiginnaa mana jiraattotaa gandoota muraasaa keessaa diigaa turuun namoota gaaffii manni keenya maaliif diigama jedhu kaasan ammoo gariin reebuun namoota baay'inni isaanii 5 ta'an fuudhanii deemuun hanga yeroo odeessi kun qindaa'etti faanni miilla isaanii kan hin argamin ta'uu dabaluun himanii jiru. Hamma yeroo odeessi kun qindaa'etti jiraattonni gandoota kanneen akka Maariboo, Waamaa Maariboo, Aammoo, Madda Jaalalaa, Biqilee Gamtaa Tokkummaa, Sirbaa Roobitii fi gandoota kanneen biroo hedduu keessaa buqqa'uun gaaga'ama hamaa keessa jiraachuun himamee jira. Gandoota kanneen keessaa ganda Madda Jaalalaa, Biqilee, Sirbaa Roobitii keessatti poolisonni murna bilxiginnaa manneen jiraattotaatti duuluun dirqamaan diigsisaa jiraachuu fi namoota akka manni isaanii hin diigamneef gaaffii dhiyeessan ammoo achi buutee dhabamsiisuun gariin ammoo dararaa jiraachuu jiraattonni dabaluun ifoomsaniiru. Durattuu ilaalcha gad bu'aa adda ta'e waan nuuf qabaniif amma gaaga'ama hamaa keessa nu galchan kan jedhan jiraattonni maanguddoota bakka buufachuun iyyannoof ergannes baallama qofaa yeroo dheeressuutti jiru jedhuchuun dubbatu. Murni bilxiginnaa tuffii uummata Oromoo bal'aaf qaburraa kan ka'e bakka hin mallettiin laga hidhuun yeroo hin malle keessaa hojii keenya idilee qonnarraa waqtii qonnaan nu dhiibee dhidhima rakkootti nu naqee uummanni Oromoo bakka jirtan maraa sagalee nuuf ta'a qaama nuuf birmatu dhabuun gidirfamaa jirra jechuun dhaammatanii jiru. Rakkoon aanicha gandoota hedduu keessaa uummata Oromoo qe'ee fi qabeenyarraa kaasisee daran hamaa ta'uurraan kan ka'e hawwan daa'ima hoosisan daa'immanii fi maanguddoonni dadhaboon balaa beelaan waxalamaa qorraa fi aduun alatti waadamaa jiraachuu isiniif gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Aanaa Coomman Guduruu keessatti loltoonni maafiyaa PP nama tokko ajjeesuun gariin madeessan jaal amartii Oromoo waan qindeeffatte qabdi. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Coomman Guduruu magaalaa Ayyalee keessatti caamsaa 2026 loltoonni maafiyaa PP dhugaatii alkoolii humnaa olii dhuganii machaa'uun uummata nagaatti dhukaasa bananii nama tokko ajjeesuun tokkommoo madeessuu jiraattonni himan. Loltoonni naamusni waraanummaa yoomiyyuu irraa hin calaqqisne kunneen dhugaatii alkoolii humnaa olii dhuganii machaa'uun magaalaa Walakkaa keessatti uummata nagaa irratti dhukaasa banuun nama maqaan isaa Caalaa jedhamu hojii humnaa dalagii kan of jiraachisu ajjeesuun nama maqaan isaa Firoomsaa Hacaaluu jedhamu ammoo jilba irra madeessuun yeroo ammaa kana lubbuun isaa hafuufuu haala yaaddessaa keessa jiraachuu jiraattonni miira gaddaan guutameen arraata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasanii jiru. Murni bilxiginnaa wanbadoota hawaasa keessa jiraatan keessatti naamusaa fi namummaa hin beekne walitti qabuun sirna dhablummaa fi shiftummaa leenjisuun qawwee hidhachiisee Oromiyaa bakkoota cufatti bobbaasuun uummata nagaa irratti gochasuu kanneessaa ammeenyummaan guutamee fi yakkoota ciigaasisoo arguu fi dhaga'uun hin malle raawwachiisuun diinummaa daangaa hin qabne ilmaan Oromootti mul'isuun bubbulee jira. Godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti ergamtoonni murna bilxiginnaa maqaa hiriira deeggarsan jiraattota dararuu ammeessan bal'ina isaaf jaalbooree addunyaa. Godina Kibba Lixa Shaggar Aanaa Wancii gandoota hedduu irraa lukkeeleen faashistii PP gaafa caamsa 7 2026 hiriira deeggarsaa paartii badhaadhinaa jechuun jiraattota afaan qawween dirqamsiisanii iyyaasuun gara magaalaa Wanciitti geessanii dararaa oolu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Jala deemtonni aangoo nam-tokkee tiksan kunneen jiraattota gandoota isaanii irraa bakka tokkotti walitti guuranii akka waan hawaasi fedhii isaan hiriira kana ba'ee fakkeessuuf jecha deemsa daandii fagoo miila isaaniin oofanii magaalaa Wanciin ga'uun bakka tokko teessanii nyaataa fi dhugaatii tokko malee qoonqoon dararaa oolu jiraattonni itti dabaluun addeessanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun godina Baawalaggaa Aanaa Guutoo Giddaa bulchiinsa magaalaa Orroo Alaltuu keessatti hidhattoonnii fi kaabinoonni sirnichaa gaafa caamsa 8 2026 dirqamaan hawaasa yaasuun duulana filadhaa gaggeessaa oolu maddeen ni dubbatu. Waltajjii kana irrattis dhaabni isin filachuu qabdan tokkoo fi tokko biltsiginnaa qofa ta'uu qaba jechuunis jiraattota irratti doorsa gaggeessaa turuun himamee jira. Itti dabaluunis gariin hidhattoota kanaa ammoo manneen jiraattotaa irra deemanii bakka hawaasa taa'aa jirutti buna, shaayii fi nyaata fidaa jechuun dirqamaan akka geessaniif taa'umsaa fi ijaajjii dhorkaa akka oolanis eeramee jira.
Kana malees bulchiinsa magaalaa Orroo Alaltuu kana irraa namoonni 15 garee irraa dirqamaan fuudhamanii gaafa caamsa 9 2026 gara bulchiinsa magaalaa Ukkee deemanii qajeelfama waa'ee filannoo sobaa isaanii kana fudhachuun dirqama jechuunis hawaasa magaalaa guutuu dursaa akka turan maddeen itti dabaluun ONM'if addeessanii jiru. Murni nama nyaataan impaayiratti bulchaan jira jedhu lammiilee impaayiratti guutuun aangoo irratti akka waan isaan deeggaraa jiranii fakkeessuuf jecha hidhattoonni isaa uummata dirqamsiisanii hiriira deeggarsaa akka baasan ajaja gogaa itti laachaa uummata goolaa akka jiruu fi bakka duulana filadhaa gaggeessaa jiruttis humnootni hidhattoota meeshaa waraanaa hidhatanii argamuun ammoo qajeelfama boordii filannoo kan hin taane yoo ta'u osoo filannichi filannoo haqaa ta'es uummati sagalee isaa bilisaan akka ilaanneef dhiibbaa guddaa akka qabu gocha kanarraa hubachuun danda'amee jira. Akka dhaabbati biltsiginnaa koomishiniin mirga namoomaa jedhamu boordiin filannoo buufata filannoo naannoo mana dhugaatii poolisii fi mooraa waraanaatti dhiyeessee banuu fi biltsiginnaan uummata humnaan hiriira baasaa fi guyyaa sana uummata hojii irraa akka dhorku dukkaana akka cufsiisuu fi geejjiba akka dhaabu kamisa darbee ibsa baaseen akeekee jira. Tiraampi manni murtii olaanaa dhimmoota gurguddoo irratti dantaa Ameerikaa cina akka dhaabbatu dhaaman jalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Pireesidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampii ajaja hojii raawwachiiftuu lammummaa mirga dhalootaa dhorkuu akka deeggaran abbootiin murtii mana murtii olaanaa Ameerikaa kan gaafatan yoo ta'u murtii dhiyeenya kanaa manni murtichaa taarifa isaanii irratti kenne ammoo balaaleffataniiru. Barreeffamni Tiraampii Tiruu Sooshaal irratti barreessan kan jalqabe abbootii murtii mana murtii olaanaa bara hojii isaanii isa jalqabaa keessatti muudan keessaa lama Neel Gorsachii fi Amiikoonii Baaret imaammata taarifa isaanii mormuudhaan tarkaanfii hamaa jechuun waamuun yoo ta'u gara fuulduraatti amanamummaa isaaniif ta'uun fudhatama qabaa jiran wanta sirrii hojjechuu qabu garuu nama isaan muudeef amanamoo ta'uun isaanii dhuguma gaariidha jiran Tiraampi manni murtii olaanaa mana murtii olaanaa Ameerikaa damee mootummaa walqixaa fi walabatee fi aangoo raawwachiiftuu fi koongireesii diimokiraasii Ameerikaa keessatti sakatta'uu fi madaaluuf kan yaadamedha. Tiraampi bara hojii isaanii isa lammaffaa guyyaa jalqabaa irratti ajaja hojii raawwachiiftuu mallatteessanii ijoolleen warra isaanii seeraan ala yookaan viizaa yeroof Ameerikaa keessa turan irraa dhalatan ofummaan lammii Ameerikaa akka hin taane labsisiisaniiru. Manneen murtii gadi fooyya'insa 10ffaa keewwata lammummaa kaasuun tarkaanfii kanaa ugguran. Ji'a darbee Tiraampi tarkaanfii addaa akka fudhatan dhaadachaa falmii afaaniin lammummaa mirga dhalootaa ilaalchisee mana murtii olaanaatti qaamaan argamuun abbootiin murtii tokko fi konservaatiifiin hedduun falmii bulchiinsa kanaa shakkii kan qaban fakkaataniiru.